Yoo yaa shamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. As you can see on the screen. Now keep watching for you shall witness. May you receive mercy of the Son of God. Thank you, Lord, for you have no isolation, for there is no impartiality with you. Thank you for your mercy. Keep watching, or you shall be witness to the power in the mercy of the Son of God, Jesus Christ. Viewers, she was from Muslim family. Okay, this is her first prayer to walk straight, stand and look. Jarsai saruftan. Oza. Mal keessanishe. Bichaakoti. Mal taate. Qorra ta'een beenu qotti gadi qabee maamte. Akka qorraati ta'een beekuun gugguuftee machuma qotti deemti ji'a sadii. Mana yaalaan geessine. Geessinee ta'uu dide. Eessa geestan. Soosa. Mee deemi sillaala. Keep watching to the screen. To the Spirit of God going to fix the problem of this ji'a sadii asitti kasuma. sister that has been suffering like this for the last 3 months. She was walking like this, as you can see on the screen. Now keep watching, for you shall be witness. May you receive mercy of the Son of God. Thank you, Lord, for you have no isolation, for there is no impartiality with you. Thank you for your mercy. Keep watching, or you shall be witness to the power in the mercy of the Son of God, Jesus Christ. Viewers, she was from Muslim family. Watching, this is her first prayer to walk straight, stand and look. Beyond imagination is it. Eessatti na beektana? Asitti? Atun maal godhuu na beekta? Utuu sanattu.
Harki kee afayyu? Kadhadhu? Asitti cabee? Morma kee irraa baas. Keep watching again to the ministry to this young lady. Yesus wallaaltuun kun ulfina keetti amanteetti ulfina kee irratti mul'isi. Ilma kee Yesuusin irratti ulfeessi. Ilma kee Yesuusin irratti ulfeessi. Exalt your son Jesus Christ. Manni ala opereeshinii jedhe dhidhiibduun 20 jedhe anni gatiin fudhanne kottu wallaaltuun kun si barbaaddeetti. Yesus! Wow! Searching for your healing. Amen. Kasar kake. Glorify your son Jesus Christ over here. Lord Jesus. Kennan qaba kenna isini laachu jedhe. Euf. Isini. Anam. Mal. A broad gift for the man of God. Arti fakki keessa. Arti. Fakki keessa ni. Fakki ko jette. Uta me gabarat. Taja. Ben. Ma rakate. Malojjetta mal barbacha iddoo kana dhufte mal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee Dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemi seera kee fudhamma fayyitetta. Malojjetta mal barbacha iddoo kana dhufte mal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemi seera kee fudhamma fayyitetta. Anis faina bakki guutanneera bara dheeraa rakkachaan ture gooftaa Yesuus kunoo na fure. Malojjetta mal barbacha iddoo kana dhufte mal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemi seera kee fudhamma fayyitetta. Namoonni waaqa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'atanii kanaafuu uffira tokko dhabe gooftaa Yesuus dhufee ol na qabe. Malojjetta